sifaatu mucayyoo galee walutti argeen ta'uu jira. Namichi illee nama beekamu dalaalicha fidee jira kun warraasi kadhadhaa fi anis gargaara isinis wanta gargaartan soota isin gaasiin viidiyoo isin waraaba akka biyya ishee galtuu fi namicha gaafadhee fi jira ifa namichi irra fidee jira kanaafuu yaaddaa inni mucayyoo galee isin jira. Akkasiin isin jedhan warra miidiyaa kana baay'ee shirkuutis galatuma waa'ee gargaarsa keessatti jettan galatuma hin coomuu dhageessee jirti kun raayimman isin jedha akkuma wanti kana fakkaatti wanti kana ni gaafa fatana hedduu nama qormaata hedduu nama gaafa biyyaa ba'anii rakkoo waliin jirtu nutis rakkoo baay'ee dabarsinee dhageenya yaada hundumaa waaqeffannaa biyya waan taatu booda argina bira geessee namatti isheen dura turte maxxanfaa turte waaqeffannaa gochi baatee jirti akka biyya ishee galtuuf waan hunda nan gargaara. Magariituu ijoollee Oromoo amma ministeeratiin bira gahee jira. Warri na gargaaru eddanis na gargaara. Galuu reedaa yoo rabbi na galchee garuu akka hin yaaddaina jiraadheera. Warri na gargaaraa tuuttanii obboleettii koo galatoomii rabbi jasaa keessii baatee bisuu ulfaadhaa ijoollee Oromoo isiniinidha. Obboleettii jasaa ta'e rabbi sii baatee bisuu garaa kuunuu siinidha kabajamtu garuu rabbi sii jasaa sii baatee bisuu galatoomii achii baheedha. Obboleettii jajatan wal argine akkasumaan na deemsiftee galatoomii guddaa si galatoomfadha. Rabbi jasaa sii baatee bisuu jedhanii yaaddaini. Magariituu ijoollee Oromoo amma ministeeratiin bira gahe. Egaa obboloota koo biyya kamuu teessaniitiin sagalee obboleettii kanaa taatanii guyyaa muraasa keessatti obboleettii kanaaf furmaata argamsiiftanii guddaa jalqaba irratti hedduu galatoomaa isiniin jira. Obboloota koo hedduu galata qabdu isiniin jira. Akkasumas warroonni keessaanis viidiyoo hanga namarra maxxanse irratti lakkoofsa maxxanse jettanii fi waan maxxansuu dide hedduutu jira waan ta'eef mucayyoon barbaacha jirti barbaadamaa waan jirtuu fi akkasumas dallaalessi waan bira jiruu fi dallaalessi waan biraa dhabamee hin jirree fi maxxansuu kan dide lakkoofsa kanaa fi inni maxxansa jedhee ka'ee maxxansuu walii dideef kanaa fi hedduun keessaan na barreessitaniitiin maxxansinaan jechaa akka jirtanii fi dhiifama isiniin jira hin maxxansine garuu rabbi nu gargaareetiin mucayyoon baatee jirti. Warroonni hagammaa bawusii yookiin mamii isinitti taatee bahiinsa baatee jirti mucayyoon baatee ijoollee bira geessee jirti akkasumas dallaalaanis hordofamteetiin furmaanni tokko argamee jira. Akkasumas warroonni hedduu shergootaniitiin biyyarra facaastanii furmaata kana argisiistan guyyaa muraasa keessatti dhugaa obboloota koo Oromoo koo hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha hedduunaaf galatoomaa obboloonni itti dadhabdanii obboloonni bu'aa jirtanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ammas kan isiniin jechuu barbaadu warroonni kan mucayyoo kana bira dhibbannaa warroota jettaniifis naa barreessuu ni dandeettu haala isii mucayyoo kana biratti dhaabachuu dandeettanii kallattii kan isinii kaa'uus nama danda'uudha waan ta'eef nama beekuudha waan ta'eef mucayyoo kana haala itti qalqaaruu dandeettan yookiin haalatti mucayyoo kana jajjabeessuu dandeettanii appitaayitii isii akka hin jaba akka hin laafne akka naasuun isii daddafee yeroo muraasa keessatti keessaa baduu fi warroonni bira dhaabbanna jettaniif na dubbisuu dandeettu akkuma dubbistanitti fooloo isiniif deebisaa koomentii irratti naa barreessaa warroonni bira dhaabbanna biraa namnu hamma biyya galtus jettanii fi naa barreessaa isiniin jedha. Warroonni hedduu nu qarqaaraa turtanii hedduu sheer godhaa turtanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Obboloota koo hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Furmaanni argamee jira mucayyoon nuuf baatee jirti. Warroonni hin baate moo hin baane jettanii sammuun keessan lama ta'ee fi baatee jirti mana namitti hin jirtu ijoollee bira jirti qabatamaan fuudhamtee jirti hordofamtee irra ga'amtee jirti waan ta'eef furmaanni kanaa olii akka argamu abdiin qabna hamma biyyattis akka gaggeeffanu nagaani abdiin qabna. Obboloota koo hedduu isin jaaladha isin kabajaa nagaatti. Thank you.